Masani ijoollee irratti hidhannee ba'aa goonaa jechuudha. Wal dhaga'uu dhiisuu danda'u. Ijoolleen wajjin ta'anii moobaayiliidhaan gwaddanyyaatti haasa'u. Nutti sinaasa'u ijoolleetti sinaasa'u. Nu dhiisan immoo teekinooloojii kanaan asuma ta'anii biyya bakkeetti halkan kana barataa bulu. Barumsa barataa bulu. Qormaata fudhatu. Biiroo tokkotti immoo dorgomu. Teekinooloojiin bu'aa mataa isaa qaba. Yoo itti fayyadamuu wallaalle akka itti qabannu yoo wallaalle maatiinis ijoolleenis yoo akka itti fayyadamummaa isaa yoo wallaalle itti fayyadamummaa keenya akkaataa itti fayyadamneedha akkaataa itti hubannedha. Warri tokko halkanis guyyaas moobaayiliidhuma akkuma nama moobaayilii keessa bulu yeroo dhumuun horii isaatis kan fixu jira. Inni kun addictioniis fiduu danda'a. Eeggachuun hin barbaachisa. Maatii wal komachiisuu danda'a garuu sirreeffachuu hin dandeenye. Hin ta'u yoo jechuun hin dandeenyu. Addunyaan garas deemaa jirti. Dhalataan hundi garas deemaa jira. Mucaa waggaa 7 moobaayilii beeka. Amma namni tokko haloodhumaaf akkatti qabatee deema waan keessa jiru hin beeku. Isaan waan keessa jiru hunduma isaatu beeku. Teekinooloojiidha kaakun. Irraa dhoowwinee hin dandeenyu. Garuu akkamitti itti fayyadamuu qabu. Teenyee wajjin mari'achuu itti mul'isu. Yommuu itti kenninu immoo kamitti kenninaa? Kamtu isaaniif ta'a? Kamtu isaaniif hin taane? Umrii wajjinis hin deema. Hubannaa wajjinis hin deema. Barumsa wajjinis hin deema. Kana hubachuudha malee akka diinaatti teekinooloojii lakkaa'uun baay'ee gaarii ta'a jedhee numanatti dhoowwinaan alatti wajjin oolu. Atitti kennuu dhiisi malee isaan alatti namarraa fuudhan qabu. Hunduma isaa gorogor maal abbaayee kun akkasii miti jedhanii fuudhanii hojjetu. Isaan garuu tokko ishiitiin beeku. Naannootu guddisaa teekinooloojiitu isaan guddisaa mana barumsaatiif barsiisaatu isaan guddisaa gwaaddanyoota isaaniititu isaan guddisaa gwaaddanyoota isaaniirraa baratu. Nu qofaa miti akkamitti dhoowwinee dandeenya gadhummaa isaa gaarummaa isaa iddoo itti nama miidhu iddoo itti nama fayyadu. Mariidhaan jaalalaan itti muudha malee teekinooloojiin bineensa teekinooloojiin balleessadha teekinooloojiin isa kana jennee sorry baay'ee siif hin galle baay'ee siif hin galle nuun jedhu malee yookiin ukabajuudhaadhanii hagara fanitti asuma ka'aniiti gaafa birdilimsiisaan keessa seenanii isaanisuma godhu. Maaliif kana barsiifna diinummaa maa barsiifna itti himnee wal wajjin maatummaa uumuudha teekinooloojii ari'uu irra maatummaa uumnee iftoomina barsiisuudha akkaataa itti fayyadaman barsiisuudha. Inni biraa immoo kan humna keenya amma ijoolleen baay'een tokko moobaayilii birrii 30 qabatanii deemu haati gullitii gurgurti kuni gadhummaadha. Ijoollees guddisuu miti kun ijoolleen akka hammayyummaa argattus godhuu miti kun hammeenya barsiisudha. Maal dandeessu moobaayiliin wal caaleedhaaf miti kan teekinooloojiin isaa wal caale fayyadama isaatiitu wal caale. Kanaaf maatiin teekinooloojii akka bineensaatti yaaduu odoo hin taane teekinooloojii dhiyeessee akkamitti akka itti fayyadaman wal wajjin haasa'anii wal hubatanii wal dhaga'anii ilaalcha ofii sirreeffatanii itis abaa'otaatiiti waa'ee ilaalchaati malee teekinooloojiin mataa isaatti addummaa isaatti gadhummaa hin qabu.